السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كبجمتوتا جالتمتوتا ماتي سوسوشو بقى نجانجي السني بقى عيد المبارك سنين الإجرة بقى ربيني ويا هران ويا إيدان سنين جهي كم برنا كم بريجري ربي نواتاسسو إن شاء الله ربي عافية نواكنو ربي كم بريجري ittiin soomnee salaannee akkasuma iida kabajnu rabbiin waa taasisu hunda keenyayyuu akkasumas immoo warroota rakkatanii mana hidhaa keessa jiranii warroota harka namaan qabamanii bu'aa jiraniif mana isaaniitti yookiinis immoo waanuma qabaniin kabajachuu dadhabanii rabbiin hidhaa sana keessaa rabbiin isaan haa baasu harka namaarraallee harka sheexanaarraallee warri qabamanii rabbiin guddaan hin danda'a baragar yookiin immoo rabbi maatii isaanii faana akka isaan wal nama jaallatan faana akka soomanii akka iidii isaanii kabajanii rabbiin isaan haa taasisu. Kanni sa'aatii kana yeroo kana nuu kenne rabbidha. Nuun illee mana keenya teenyee haa ta'u manuma keessa teenyee mana maadamis haa ta'u hundi keenya bakka mijataa baatus kan nuuf kenne rabbi tokkicha rabbiin illee isaaniin illee bakka mijataatti bakka isaan jaallatanitti rabbiin bareeger immoo akka isaan sooman isaan haa taasisu. Rabbiin koo batalee warra mana hidhaa sunii keessa jiraniif du'aayii godhaa amaanaadha du'aayii godhaa fi akkasumas immoo warra Liibiyaa jiranii baay'ee cinqamaa jiranii baay'ee tokko baay'ee nama gaddisiisu ani suura isaanii danda'ee ilaaluu hin danda'u warra batalee warra Liibiyaatti siqaayii argaa jiraniif isaanis egaa anachitti riidii kana dabarsanii cinqii meeqa arganii rabbiin kiyya hidhaa isaatiin rabbiin kiyya hundaa danda'a rabbii hundaa olii rabbiin harka namaa jalaa harka sheexanaa jalaa rabbii isaan haa baasu du'aayii godhaa fi du'aayiin qalbii miti ufin tuffatiinaa du'aayiin kun dhaga'amu du'aayii warra sheekotaatu dhaga'ama du'aayii warra qulqullootaatu dhaga'ama du'aayii immoo warra bakka jiramti warra gurguddaatu dhaga'amaa jennee akka ufin tuffannee isa kanaafi maal gochuu qabna hundi keenyu hanga dandeenyeen yaa rabbi jara kana bira naa dhaabadhu yaa rabbiidhaa sana keessaa baasii yaa rabbi obboloota koo obboleessa koo haadholii koo abboolii koo ilmoo koo jedhaati wallaahi bakka isin sujuuddanii sanatti du'aayii godhaa fi rabbi kan eenyurraa qeebalamu hin beekamu namni rabbi naman tuffatu uumaa isaatii waan taaneef nuti harka isaatiin waan uumamneef harka isaatiin waan bakka akka inni barbaadutu waan nu uummateef tuffatee nu uumne waan ta'eef kabajee nu uume nuti nama kabajaati. Kanaaf uumutu sheexanatu akka nuti hin kabajne nu taasisa akka nuti akka gadaantummaatti filaalu nu taasisa malee rabbiin keenya kabajaan akka isaaf malutti nu uumee jira. Gaafa nu uumu bakka akka inni barbaadutti akka inni fedhutti akka isaaf tolutti nu uume kanaafiyyuu of tuffachuu hin qabnu. Rabbiin nuun dhaga'uu jennee tuffachuu hin qabnu maal gochuu qabna waan barbaanne waanta sammuu keenyaan dhufee waan lapheen keenya tuqameen du'aayii waliif gochuu qabna. Akkasanan siniin jedhaa wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisaa warra mana hidhaa jiraniif du'aayii godhaa siniin jedhaa kun amaanaa kooti amaanaan koonni gara biraa immoo sheer naa godhaa please subscribe iyyuu siniin jedhu sheer naa godhaa viyuu haa godhatu viyuu hin qabu baay'ee sin jaalladhaa sin kabajaa walaa jajjabeessinuu isiniin jedhaa iidiin isin biraa akkamii ana biraa alhamdulillaahi rabbil aalamiin iidii yeroo hundaayyuu iidadha nyaattee dhugdee boqottee aara galfii qabaannaan iidiin bakkuma hundaatu guyyaa hundaayyuu iidiidha alhamdulillaahi rabbil aalamiin kan guyyaa kana nuu laatte yaa rabbi yaa Allah guyyaa kana nuu laattee lubbuu keenya foon keenya ol keessatti yaa rabbi eegde galanni siif haa ta'u yaa rabbi kan bara naannu geesse kan bara ufuun nu ga'e yaa Allah
yaa rabbi kan wallolee walitti araarsi kan rakkate yaa rabbi rakkisna isaanii baasiif kan dhukkubsate ati maarii yaa rabbi yaa Allah kan hidhame hidhaarraa hiiki yaa Allah yaa rabbi heewaa akkanan siin jedha alhamdulillah rabbil aalamiin alhamdulillah rabbil aalamiin alhamdulillah rabbil aalamiin wallahi rabbiin galana isaaf haa ta'u shukran yaa rabbi rabbiin keenya nu eegee danaa nu ga'e alhamdulillah jechuun dagatina hundi keenyayyuu isiniin mijachuu baatee haala bareedaa keessa jirtanii jiraachuu baattanii aadii bas alhamdulillah jechuun wanta tokko yaa rabbii ati jabaadha ati guddaadha nu uummattee jirta yaa rabbii akka keetti akka si fakkii keetti nu uummattee jirta yaa rabbii hojiin keenya hundumtuu gochi keenya hundumtuu akkasiin gammachiisu ati nu taasisi yaa rabbi kiyya yaa rabbi akka ati feetetti akka nuti jiraannu sabni hundi lafa kanarraa yaa Allah akkasiif jiraatu akkasiif abboomamu isa kana hojjedhaa isa kana hojjetinaa jettee quraana irratti isa akka nu geesse kana yaa rabbi isa sana hojiirra akka oolchinu yaa rabbi nu gargaari yaa Allah nu gargaari ati nutti dhamaataa ati abbaa keenya nuti mucaa ijoollee keeti yaa rabbi akka abbaa keenya dhageenye cubbuurraa fagaanne wallolurraa fagaanne zarummaatii wallolurraa fagaanne yaa rabbi akkati jaallattutti yaa Allah akkati feetutti yaa rabbi kiyya akkasiif jiraannu hawwe yaa rabbi hundi keenya yaa rabbi seexanni qaanessinee nama kan ta'e hundu uumaa kee kan ta'e hundu esoo walii galteetiin yaa Allah cubbuun keenya waa'ee cubbuu waa'ee jibba keessa keenya irraa bahee yaa rabbi akkati jaallattutti akkati nu uumte fedha jalqabuma gaafati nu uumte ati ufiif nu uumte akka fedha keetti too jiraanne sheexana aarsinee gubne siin gammachiisne yaa rabbi ati nu taasisi yaa Allah